Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun oduuwwan gurguddoo tibbanaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaan dhimmoota siyaasa dinagdee fi hawaasummaa kan biyyaa fi kan naannoo qabannee dhiyaanne irraa oduu waliin Anna Marshaa Shophaatii nu waliin tura. Gurmaa'insi haaraa gandaa iddoo qaroominii fi badhaadhinnitti mirkanaa'u ta'uu qaba jedhan Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan godina Shawwaa Kaabaa aanaa laltuutti piroojeektoota waajjira gandaa qarshii miiliyoona 62 oliin ijaarame eebbisiisuun tajaajila jalqabsiisaniiru. Waajjira gurmaa'insa gandaa sadarkaan isaa eegamee ijaarame kana keessatti tajaajilli si'ataan kan kennamu rakkoon hiikamuu badhaadhinnitti mirkanaa'uudha jedhanii iddoo hojjettoonni ganda keessatti ramadaman hawaasa waliin ta'uun ce'umsa jijjiiramaa itti dhugoomsan ta'uu qabaas Pirezidaanti Shimallis dubbataniiru. Uummanni siree kanatti fayyadamuun hojii misoomaatti bobba'ee hiyyummaa seenaa taasisuu fi cichee hojjechuu qaba. Pirezidaanti Shimallis kan dhaaman torban kana keessa. Piroojeektoonni rakkoo hawaasaa hundee irraa furuun fayyadamummaa isaa dhugoomsan yeroo qabameef keessatti ariitii baay'inaa fi qulqullinaan hojjechuun barbaachisaa ta'uun himame. Dabalata oduu kanaa Abbabee Jetaa akka taanutti qindeesseera. Mootummaan naannoo Oromiyaas kana dhugoomsuuf dhaqqabamummaa bishaan dhugaatii magaalaa fi baadiyyaa daran cimsuuf hojii bal'aa hojjechaa jira. Biiroon bishaanii fi Inerjii Oromiyaas bara kana akka naannoo Oromiyaatti piroojeektoota bishaan dhugaatii 3,600 karoorfatanii hojjetamaa jiran keessaa xumura barbaajataa kanatti piroojeektiin 2,600 xumuramanii tajaajila hawaasaaf kan oolan ta'uusaa ibsameera. Biiroo bishaanii fi Inerjii Oromiyaatti hojii dhaabbanni tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa Asaasaa Dodolaa hojjeteen hawaasni magaalota kanneenii fi gandoota magaalota kanneenii tajaajila bishaan dhugaatii karaa itti quufinsa qabuun akka argatu taasifamuu hojii geggeessaan dhaabbatichaa Obbo Jawaaroo Qaqqaboo himaniiru. Dhaabbanni kun osoo hin hundaa'in dura magaalota kanneenitti rakkoon bishaanii hamaa ture kan jedhan Obbo Jawaaroon dhaabbatichi bara 2015 erga hundaa'e humna dhaabbatichaa cimsuun hojii hojjetamaa jiruun rakkoon dhiyeessii tajaajila bishaan dhugaatii ture furmaata argatee jiraachuu dubbataniiru. Piroojeektoonni lama Asaasaa Dodolaa hojjeteen yeroo ammaa magaalota lamaa fi gandoota baadiyyaa 9 keessatti karaa quubsaa ta'een uummataaf tajaajila kennaa jiraachuu ibsaniiru. Hooggantoonnii fi ogeeyyiin miidiyaa fi kominikeeshinii akkasumas hooggantuun biiroo bishaanii fi Inerjii Oromiyaa Injiinar Miliyoon Baqqalaa milkaa'inoota hojii dhiyeessii tajaajila bishaan dhugaatii dhaabbata tajaajila bishaan dhugaatii fi dhangala'aa Asaasaa Dodolaatti hojjetame daawwataniiru. Jiraattonni magaalaa Dodolaa fi Asaasaa rakkoo tajaajila bishaan dhugaatiin baay'ee dararamaa turuu himuun amma garuu hundee irraa waan furamee fi tajaajila quubsaa argachaa jiraachuutti gammaduu isaanii himaniiru. Oromiyaan yeroo kamuu caalaa investimentii qophiidhaa jedhan Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Foorumiin investimentii bara kanaa bakka Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoonni federaalaa fi naannoo akkasumas abbootiin qabeenyaa biyya keessaaf alaa argamanitti geggeeffameera. Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa foorumicha irratti haasaa taasisaniin Oromiyaan yeroo kamuu caalaa investimentiif qophii ta'uu eeraniiru. Hudhaawwan seektara investimentii keessa jiru furuu fi hojii hojjetameen fooyya'insi jiraatus ammas rakkoowwan jiran hiikuun investimentiin naannichaa guddisuu fi abbootii qabeenyaa waliin qindoominaan kan hojjetan ta'uu Pirezidaanti Shimallis dubbataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa bu'aa bahii seektara investimentii hir'isuu fi murtoowwan gurguddaa dabarseera kan jedhan Obbo Shimallis zoonii dinagdee addaa guddaa hundeessuun abbootiin qabeenyaa biyya keessaaf alaa kallattiidhaan akka misoomsan taasifameeras jedhan. Magaalaa Shaggar hundeessuun magaalichi abbootii qabeenyaa kallattiidhaan simachuu akka danda'an taasifamuu ibsaniiru. Kana malees paarkii qindaa'aa industirii bulbulaa ijaaruun abbootiin qabeenyaa keessatti akka misooman taasifamus eeraniiru. Ministeerri industirii Obbo Malaakuu Allee gama isaanii mootummaan jijjiiramaas investimentii jajjabeessuuf xiyyeeffannaa kennee hojii hojjechaa jiruun abbootiin qabeenyaa biyya keessaaf alaa baay'inaan misoomsaa jiru jedhan. Jijjiirama dura paarkiiwwan industirii 4 turan hojii xiyyeeffannoo olaanaan kennamee hojjetameen paarkiiwwan industirii haaraa 11 ijaaruun hojii keessa akka galan taasifameeras jedhan. Hoogganaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa Obbo Ahmed Idris gama isaaniitiin carraa investimentii naannoo Oromiyaan qabu adda baasuun abbootiin qabeenyaa bal'inaan akka misoomsan xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa jira jedhan. Seektarri investimentii carraa hojii uumuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu ibsanii namoota miliyoona 2.5 ta'anii fi carraa hojii uumuun kan danda'ame ta'us ibsaniiru. Godinaalee Oromiyaa garaagaraatti piroojeektoonni misoomaa qarshii biiliyoona 22 oliin ijaarsi isaanii xumuramuuf tajaajilaaf qophaa'uun himame. Dabalata oduu kanaa Abbabee Jetaa akka taanutti qindeesseera. Godina Qeellam Wallaggaatti bara kana piroojeektoonni misoomaa tajaajila garagaraaf oolan 842
baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataa birrii biliyoona 11 fi miliyoona 849 oliin ijaaramaa jiru. Pirojektoonni kunneen haaraan bara kana ijaarsi eegalee 639 yoo ta'an 203 ammoo buleeyyiin bara darbeerraa ijaarsi isaanii bara kanatti naanna'uun ijaaramaa kan jiran ta'uu bulchaan ittaanaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Mangistuu Darasuu dubbataniiru. Pirojektoonni ijaaramaa jiran kunis jallisii ammayyaa, waajjiraalee, galma walgayii, daree dabalataa, riqoolee, kilaastera inisheetiivii horsiisaa fi furdisa loonii yoo ta'an kanneen keessaa pirojektoonni 349 xumuramuun tajaajilaaf qophaa'uu isaanii dubbataniiru. Pirojektoota hafanis ariitiin xumuruuf hojjetamaa jiraachuu ibsani. Ijaarsi pirojektoota kanaa namoota 15,000 oliif carraa hojii uumuusaas himaniiru obbo Mangistuuni. Bifuma wal fakkaatuun godina Jimmaattis pirojektoota misoomaa 1,800 ol baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataa qarshii biliyoona 5 fi miliyoona 500 oliin hojjetamaa jiraachuu himame. Pirojektoonni ijaaramaa jiranis manneen barnootaa, daandii, riqaalee, buufataalee fayyaa, bishaan dhugaatii, kilaastera garaagaraa, jallisiiwwan, waajjiraalee mootummaa fi kanneen biroo xumuramanii tajaajilaaf qophaa'aa jiraachuu bulchaan ittaanaa godina Jimmaa obbo Yuusuf Shaaroo himaniiru. Ijaarsa pirojektiilee kanaan namoota 17,200 oliif carraan hojii uumamuus danda'eera jedhani. Ogeeyyii miidiyaaf koominikeeshinii waliin mata duree miidiyaaf koominikeeshinii ijaarsa biyya sabdaneettiif jedhu irratti Finfinneetti mariin geggeeffamee jira. Pireezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii qabsoo dhaabaa fi obsa fixachiisaa uummanni Oromoo sabaaf sablammoota biyya keenyaa waliin ta'uun geggeesseen biyya keenyaaf biiftuun bilisummaa fi walqixxummaa bahuu yaadachiisanii mootummaan jijjiiramaa qormaatilee keessaa fi alaa biyya quunnaman gara carraatti jijjiiruun gama maraan injifannoo boonsaan galmaa jiraachuu ibsaniiru. Miidiyaaf koominikeeshiniin ilaalchi seenessa qeenxee dhabamsiifamee seenessi waloon akka dagaagu taasisuun ijaarsa biyya sabdaneettii dhugoomsuu keessatti shoora olaanaa qabaa jedhan. Hawaasni injifannoowwan gama siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa fi dippiloomaasiin argaman qixa sirriin hubatee mootummaa cina hiriiruun ijaarsa biyyaa keessatti shoora isaa akka bahaatu kakaasuu fi miidiyaan meeshaa guddaa ta'uu obbo Awwaluun hubachiisan. Mootummaan naannoo Oromiyaa hojii miidiyaaf koominikeeshinii qixa sirriin hawaasa biraan gahee uummanni maammataa fi tarsiimoo mootummaa hubachuun hojiilee misoomaa irratti hirmaachuun badhaadhina biyyattii dhugoomsuu akka danda'uu fi humna miidiyaa cimsuu fi xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuus himaniiru. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Ahiluu Addunyaa gama isaaniin naannichatti jijjiiramaa hojii miidiyaaf koominikeeshinii qindaa'aa hojjetamaa tureen bu'aa qabatamaan argamaa jiraachuu himanii biyya sabdaneettii keessatti walqixxummaan sabaaf sablammootaa dhugoomuun federaalizimii dhugaa akka lafa qabatu taasisuu fi hojiin miidiyaa fi koominikeeshinii tarsiimaan murteessaa ta'uu himaniiru. Ogeeyyiin miidiyaaf koominikeeshiniis kana hubachuun injifannoowwan argaman tiksaa jijjiirama uummata keenyaaf hojjechuu qabu dhaaman. Daawwattoota keenya oduuwwan keenya gurguddoo tibbanaa kanarraaf qabannee dhiyaanne kanuma irratti xumureerra. Odeeffannoo dabalataa fi yuutuubii biiroo keenyaa sabiskiraayibii godhaa akkasumas fuula feesbuukii, tiiktookii, teelegiraamii fi kallacha Oromiyaa hordofaa isiniin jecha torban oduuwwan kan biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa torban gaarii isiniif haa ta'u.